Namni قدس بريدو ما كانت اسمه أبو قدس اسمه قفا حمزة أبو قدس حمزة أبو بس بريدو أبو بس حمزة هي جابر بس أيوه حمزة ردبس دربي حمزة هاي أكس كيمو سرب لقي فدا وبني بلاد قلتك نفت أتما بريدو تينوفا Duba Samza. Rakko. لا في تدو دبي بكانو جاي سيفر سيا فان Okay, تمرو ani تدو wanni تيني ani سيفر fade guyyaa kanas mana fa jaalib saatti dubbanne turre waa'ee falmataadha. Shirri maamma bayaan falmataan mataa isaa irratti hin gaggeessine. Ostaazoota imoodhaa kan markaza maamma bayaanitti hinaafee maamma bayaan qonqoo isaa irraa mure. Maamma bayaan eega markaza dhiisee as ba'ee hawaasa isaatti idaame hawaasni isaa tana dhabdu jechuudhaan cinaa dhaabbatanii giiftiinis maallaqa qarshii harkarra kennuudhaanis ummanni isaa maama bayaan bira dhaabbachuu isaa garraanii dhaabbatanii maama bayaan akka inni if jibbutti warri irra dalage markazoota imoo ostaazoota qaban akka waliigalaa dubbanna nuti kasanirraa hafe imoo namni markaza saaka imoo duraa diigees xiqqeessanii bifa fokkotaadha warri duraa diige ilaa jaartii isaa dhaqanii janajjananii jaartii isaa sagaggaalummaa irratti hojjetanii isuma xiqqeessuuf jecha sooshaal miidiyaa kanarra isa fidanii maraata jaanii amantii isaa wanna godhanii akka micaan sun amantii raaboo warri godhe warruma darasaa markaza jala deemtuu fi markazoo kanaati. Eega qonqoo isaa muranii as dhufee hawaasni isaa akkanumaa wajjin illee nuuf taagee eega fudhatee dhaabadoo qabe afaa walitti eega akkaawwanti eega inni karaa hawaasaa as dhufe diinagdee inni sooshaal miidiyaa kanarratti argatee fi miidiyaa isaa dhiibbaa godhanii boomuut godhadhu fuudhanii miidiyaa mataa isaa irraa gubbuu akkaawwantii isaa maama bayaan hawaasni saadhaa yoo ichisi dhoorkan kanan dhabdu jiraa dhiftee ijee cinaa dhaabbatee waan ummanni isaa godheef guutuu wajjin hinaafaa raakakee akkaawwantii isaa irra gubanii maraata jedhanii mana hidhaa kaa'uun falmataan qaamaan namichi jiraatee sossa'ee hojii raawwate haa ta'u malee garee isa duuba jirtuu jira arraas borus garee duuba jira maama bayaan ammoo ummata bal'aa duuba jira ummanni oromoo bal'aa yoo maama bayaan qeensi irraa cabe akka markazoonni imootii fi falmataa mucaa jedhanii kamataa guddoo kun as taa'utti gaafata ammoo asumaanii isinii dabarsa namni sagalee sooshaal miidiyaa maama bayaan irra jirraa isin irra jirtan irra jirraa wali gayyaan hanganumaan isinii himu maama bayaan roorroon isaadhaa xiqqeessu maama bayaan xiqqeessuudha eegi isinitti fuftan xiqqaattanii galuu keessan nuti dalagaa godhannee as teenya akkaawuntii 550 qabna wabillaahi toofiiq hiriira girrisaa kiyya Hakni miskina ada abo. Iya. Amma Ustaz tuji namni gatu daqiiqaa kennu jira sinee jira tuji Ustaz tuji namni yaamu keessan sinee jira Tebo fi Hamza Abo Rabbiin jazaa yoo yaadii intalli inni nama yaada idea nama kan ibdu ba deebisuun akka nama tokkotti wanni kun bareedaa miti wanta ne meeqaatii tokko loo jibee gartee waan adda addaa baasee gargaarsa kana namarraa gartee namni Abdurrahman jaamu kuni yeroo tana falmataadha yeroo falmataa mobaayil Abdurrahman fuudhee fiiguu deemu kaafuura darbuu deemu amma maadagaya akka haala adda addaa mijeeffataa jira jechuudha amma mucaan obboleessa keenya kan bira jiru kuni hanga gartee quraana ol fuudhee ni hadda jiru sadarkaa sanillee gisee fayyadamna gisee dubbatta yoon arrabstan isiniin arrabsa Hamza falmata nama nama limatu jira please ka banyaanu jeege ogutak muti sen hello السلام عليكم وعليكم السلام والله دبينا كسيات دنيمتي والله بالله أنا بالبلا ثاني أركاين قبا والله جرني خجبا أجندا سنيوماني بالبلا ثاني فودي أمام براوتي إسان نمالا مول تاني شوفوا نمني منجلو كامان أم فالمتا دا خبير آدم دلتفان نبيخان Goraan deemu jira ko. Kaameeraa bara dhufe. Bilbila fuudhee deemu jira. Hamzaan silaamu mataa sirka hojjaa kana. Wallahi jette. Viidiyoo sini banu. Viidiyoo sini banu TikTok ko. Yaa boo amma kan hin jamal na yaa kan hin difamu gaabo. Yaa boo mee bani. Wallahi. Tokko la Viidiyoo bani siin jenne boo wallahi tedii si viidiyoo bani. amma yeroo tana duruu mobaayila mucaa fuudhee fiiguu jira beeka hafuura ni darbu katti darbu fi haala itti darbu nu dhageessan reefu hafuura darbaa fiiguu jirta jennaan dide
Fiidiyoon guutuu waraabamtee na biratti wannummaan inni haasee takkaan isiitu. Us lolin. Video mana Lolin lolin. Illoon la video mana jira. Maal jetteen lolin? Illoon la video mana jira video ruban. Video. Isaaniin baname. ati falmata Ergaa jirra accept godhe. Baloota kana Hamzaa fi waan hin taane wallahi sinjani. Awwa wallahi Meedhaa baay'ee ajaa'ibumaan qabate. Video isaanii isinii bana natti himame. Usii bakka jalaa kana itti ilaal. Jala kana Bakka viidiyoo jettu kana tuqime. Hattuu uummata yeroo hunda burjaajessu. Lubbuu teenya itti wareegna wallahi laazim. way baasni nu qabate usa Ajaa'ibumaan qabate wallaahi. Wai magan. Aku me video mana tu? me ogota ogol ma me disa video radisa enyu falmata Yoo Wai mee haasa wayii jiru kettu. me okay yoo habira. Nagaa. lagi Baleessa. me dubbi Sadiinuun harka jira isaanii. Mucaa sadii binnoo isaanii. Amata afur isaanii hojii jirra naguma miidiyaa irraa lallabina. Amata afur isaanii wajji jirraa je. Reefu amma hoggaanii fi Ustaaz Misbaa gaafii gaafatan. Ani wajjumaa waan jiruu je si galee akkamiin beekuu je amata afur wajji jiraarraa. Amata Aliif gaafa isaan ajandaa godhatan. Aliif jaanii gisee eegalan. Akkaan maqaa kiyyeessa. Obsi falmataanii fixannaa. Baran hin jenne si je asirratti amata afur wajji jirraa. Isinii kanattiin isinii himan. Kanaafuu yoo shiraa uummata keenyaa burjaajeessinii jettan walumaan samii baatan. Ani biraa gabbaatee jirta amma. Deemutti hin jiran nallee harka nama booda silkii afuriin harka qaba. Kan mucaatiis harka afure. Hamaamaa bayaaniis qaaman harka jira. Garuutu qaaman jechuun ganama qaama seeraati wajjin bakka ulamaan hin jiranitti ani ilma ulamaati. Akkasi gattaanii shira isaanii silkii isaanii tanaan fattashtanii. Ede ilma ulamaayi ture arra poolisaa beekaa okay? Dhaab dandeessa. Shari'aan isaa irraa ustanii wajjin. aya amma tuan goto lagi amma tiktok kheti miti maka khiya falmata dete me ustad Hamza gama khaysa tingarte Beekeetiin koo yo kha kheti yo khotu yo hammo khaysan contact khi Hamza khanni me wal kunna mo jaba Arjaan silkii barreessaatiin tole duwwaa sagal. no Tamii sadii sagalta. TikTok khaytiin khotu me TikTok khaytiin. yo khotu hai Ashukai manatti hin galaa qoy. Gurbaan mana faca'anii jira sagira jechuudha. Dabbaan maddii gaarree biraan dandeenye. Ammoo baay'ee. Okay. Mana fincaanii jira jechuun jira irraa hin fuudhe jee achiin isin yoo fagaanga inni hasaatiin seene. Galgala kana asuma gubbatti. Cuuf jaanii kadhatanii daddaban mucaa. Falmataan amma ittuma eegaafisin dubbii ajaa'ibaa. Tiktookaatu nu facaase. Nama hunda dura godhuurra Hamza. akkamii? Nyaata beesinjee maal barbaadda du'amma? Lakki. Obsi oggu takka obsi falmataa keenya obsi. Sabri godhi xiqqoo ni fitannaa. Wannummaan amma nuti hubachuu barbaanneewu tafakkurii fi falmataa walitti gadhiifna haa haasawanii isaan lamaan. Akkan hayyee. Bareeda. Falmataa fi tafakkur falmataa banadhu tafakkur banadhu bira dhayxanii eega deebitan booda. Maaltu ta'e waan reefu jette san gaafachuu barbaadeette san gaafadhu kun ammaas jira falmataan. Anoo asiin jira yaana gaafatan. Tafakkurii waasi gaafachuu barbaada. Ayyee falmata haalli jiru falmata kanuma waliin agarreessanii Munaa galchi bareedu kutaa qabu. haala ajendaadha. Wanni imma tafakkurii fi inni wanni wal gaafachuu deeman maaltu mobaayila si fuusiseedha akkatti tafakkur qabamu eegiif. Ati yoo jenne keeysa saatiin yoo gartee keeysatti keeysa isaa beene jenne kumara jechuu waliin jubbanne san egaa keeysa nama beeku yoo taate malee akki gubbaarra zaahira dhuguma kana namni argu kanatti namni kun nama fayyaati jechuu ni danda'ama.
تفكر السلام عليكم ايه عليكم السلام ورحمة الله. وانا منافتك ولين جرسني وجه إردي Video banadda ame silachuu video banadda. You see waan naafi ateechi waliin jenne ammarra deebi ijee ija jiraan falmataan tafakkura mareefu falmataa badaa godhee fi gaarii ta'uu kee beeki nu malaalaa isin. ده في رديبي لا sanirra deebi'u miti gurbaan kun wayii ajendaadha akkana godhata jechuudha fi Video رديبي جو دب ساديسي وانا كي ولين جنة رديبي ساي بقي ركون كبو بالبلاس جراتي مال ولين جنة نافت Video banadda video banadda. gurbaan kun ajendaa akkana godhata moo hiyyenne kumare amma maan siin jechu jiru kana xiqqoo dura tafakkur muumina ture gurbaan numa dhukkubsataa wanni nuti beeynu kana akkas ji'aasa'u ture. Isaan waan achi waliin ja'anii jira waan ammareefu gartee misbaan faan dubbatan tareefu misbaan je ta isaan waliin quba qabanii jira. Tafakkur haaduu kaanaani falmataan irra qabee tafakkur qaanyoo ifa garraan jechu achuma dafeef dhaqqabee eegifla. سريسي جي خاو الرا إسلام جي sirriin tanuma lakki taayirra tasiitti guuta Aye dhaggeeffadhaa isin hundi maamma akka gartee sani gurbaan sun nama fayyaa fakkaata. nagee qaba fakkaataan illee hin jediida fayyaa nagee qaba irra deddeebi'ee namni jee nambar waansi anilleen immoo akka inni fayyaa qabu galgala ni beena bilbila awwaaniin dhufee fin qabaan siin jee hangasuma qofaan si hojjaase. Waaniin dhufee fi qaban jenne lakki. Amma bakka tanatti wanni adda hubannu Waaniin qaba jechuu sammaal jechuu. laal tafakkuriis Ini member bahan mobile fayyaa bang qaba jechuudha. Dhibbaa dhibbatti beekaa garuu inni dafeetiti jalaa gara galee Illaa warri falmataa qofa Itoophiyaa badaa waliin godhuu kee rabdan tolee. du'a hunda. Naabsi tafakkur dafee jalaa gara galee falmataa badaa godhuu kaanaan falmataan dafee irra qabe waan jette himi jeen zaayirratti wanni ati jette si galee fayyaa jadiida qabarra deddeebitee jettee jeen achi booda amanee jechu tafakkur. Hatichi guddaan tokko tafakkurii jechu hamucaa kana ciisa dhabee fi waan kana godhe. Okay? Baga godhe boo. Video banadda ame jaresso lala dugan. Falmataa waan sirrii haasa'u jira. Falmataa viidiyoo banadhu tafakkur banadhu viidiyootis. Viidiyoon dilas natti hin mijjenne. Rakkoon qabu nama banadhu umaa. Banadhu falmataatis. Falmataan amma waan tafakkurreefu jechaa ture akkanan jenne jennaan tafakkur gama falmataa dabaa jira beekaatti deemame. Boo dubbii takka qubeellee itti ni ta'u ammaa san wanni deemuuf jalqabumaa dubbii kana galgala miidiyaa irraa akka gabbuuf bilbila biraa fuuna jeeti. Ammaas mucaan jadiida nagaya fayyaa nagaya akka qabu naaf tafakkuris ijoollee hojjetanii nama 7 nama 8 sirriitti waliin haasofne yeroo san nagaya qabaa. Okay. Yeroo san sirri waliin haasawan isaa wajji nama 8 wanni isaan dhaqaniif telefoona isarraa fuudhuudhaafi jechuudha. Dhukkeerraa kaasnallee silaa kan taane kun hiriyaa tokko takka ni fiigaa jaanii. If qabe dhukkeerraa kaafnallee jenna jechuu fadheetitti zirr godhee fireema dafee deebisee jechuudha. Tattaanii ganama waliin laalla jaanii kutan. Ani immoo bilbila mucaa isa bira taa'uu fuudhuu waliin fedhee maanii beektan mucaa santutu gama tokkoon akkuma isaati. Mucaa sana achi dura ni beektaati. Ni beeka. Ustaaz Mahammad Baanis irratti ni beeka. Isallee ni beeka. Isallee immoo irratti falmata viidiyoo nu banaddaa. Viidiyoo banaddaa isallachuu akkuma reefuu banaddooti. Tafakkur banadootis. Ayya. Wanni jiru maali? Hoggaa Kanuma. Maal taate hoggaan tiimee hin jirtu. Aye Adam kiyya. Bakka tana eegeef tafakkurifumaafuu waan inni dura kaayyoo isaa maal akka taate laal. Laawud gootee hawaasa kana duratti darbu baasuu dandeessa. Xeettiyaan ummaa falmata. Falmata itti magaan. Adam irratti amma dawwalee isin garsiisu Adam irratti. Dhagee falmata. Tafakkurratti. Falmata. Yoo. Falmata. Ati akka itti dubbiin tun hijiba taate jalaa gubbatti adda nuu baasuu ni dandeessa.
Tujuh bukan orang yang tujuh lah. Kau setakat kabar ni. Ustaz tujuh cara sekarang ni mati. Jadiitu nama fayyaa qabu nama ummata burjaajeessuu qofaan jiraachuuf harooraa fi kaayyoo baafate fakat. Ragaa ni qabda ragaa. Aboo ragaan gahaadhaa mi gaha. Hayyee ragaa Men ana wajjaa so ana usa. Falmata kan nyada gaisaa. dia mau bernaam ke kerja berarti. Falmata. Me TikTok ka kaitin qottu gama jalaatte. Yoo. Bereddu ti yeroo takka siin deebisa asuman neegi. Ebro doo kun macam tu. Rooti warra miidiyaa wanti jiru miti ni beektan TikTokaas. No TikTok mo kaitin. TikTok mo kaitin asalatti no. Nindo. Kedi kojin. Yohana mo asumara garsis video abra tu falmata. Adam Ebro doo ko. Yakas. Nakiyaani seenatti Tujuh jira. atilen sini aku jira. Adam Mali maqaan TikTok ka kaitin. tafakuri Abdallah Abdi Koppee. asumata ai tafakuri mudawwali nudaga isisimi wanta korjo Adam si Eretin da wurdu in kasu bolo. Khareefu gurraacha khorsira shirsi jawsi. Ane. Falmata abdi ko peti bana ustaz. Ane. ne sawo godini kabate she Adam bana Ustaz aku tak asmati. Ustaz aku tak. Hamzah aku tak. Abdi ko peja ni. Kalau matang abdi ko peti. Abbaa guddataaf abdii qophee. Abdi ko pe guduman kumo. Abdi ko pe khawromo kumo. Gaafadhu kaasi bira jira. Abdii qophee kam akka ta'e hin beeku. Abdi ko pe kami yo khadere sitau. Me ko inu. Ko asmati aku tak. Abbaa guddataaf. Kafade haa ta'u maaltu siinge? Kafade haa Dhiis ta'u. himmaati dhiis. Ayye temu. Ayye temu. Gobas. Sittanii himee manuma keessi bira dhufa barbaadde laalaati ganama. Abu Sabra dinesi jira. Amma inni Abu Sabraddiin manattiin sii dhufaa jechuun jira ni beekaa taraa tana oowwee jira. Ammaattiin beekaa yoo asiin jira reefu nama jaabin jaayoo. amma Hamza ni nabti si Hamza Jamal Ali yiki sidda wale bo khaisam. Galga kanu maknu hari ya bada mal jinsi ma wan duga jura ma ana miti bilbilan mun kala ba ya Raga sarafe namar. anatu sini deh raga dapat akka itti